Inni arra'ani irratti dubbachuu barbaadu waa'ee geggeessaa Waaqayyoo jala jiraachuuti. Isa kana inni dubbachuu barbaadu waa'ee geggeessaa Waaqayyoo jala jiraachuuti. Yoo hin dadhabdan ta'e ol kaanee dhaabbannee macaafa qulqulluu keenya baafannee dubbifachuudhaan deebinee teenya. Faarfannaa 78 isa kanan dubbisa. Lakkoobsa tokkorraa kaasee akkas jedha: yaa saba koo gurra keetiin barsiisa koo dhaggeeffadhu, gurra kee gara dubbii afaan koo keessaa ba'uutti qabi. Ani jecha ogummaatiin afaan koo nan saaqqadha, jecha dhokataa duriis bakkeetti nan baasa. Dubbii nuyi dhageenyee beekuu bira geenyes immoo abboonni keenya nutti himanii gochaa gooftichaa isa jajamaadhaa fi angoosaa isa dinqisiisaa. Inni hojjetes nuyi dhaloota dhufutti hin himna malee ijoollee isaanii jalaa hin dhoksinu. Inni abboommii isaaf dhugaa ba'uu Yaaqoob keessaa jabeessee seera isaas Israa'el keessatti jabaateera. Isaan kanas ijoollee isaanii akka barsiisaniif inni abboota keenya in ajajee. Egaa dhaloonni itti aanu isaan kana akka beekutti warra ammaallee hin dhalatin dabarsanii ijoollee isaaniitti haa himanii. Isaanis immoo amanannaa isaanii Waaqayyoorra akka kaa'ataniif abboommota isaas haa eeganiif malee hojii Waaqayyoon irraanfatini. Akkasumas akka abboonni isaanii warra boqu jabeeyyii, warra isa irratti ka'anis, warra yaanni isaanii waan tokkotti jabaatee hin dhaabanne, afurri isaanis Waaqayyo isaanii fi kan hin amanamne hin ta'ini. Ilmaan Efreem warri idda xiyyaa baatanii guyyaa lolaatti gara booddee isaanii deebi'anii, isaan kakuu Waaqayyoo hin eegne, akka seera isaattis immoo deddeebi'uu hin didanii. Isaan wanta inni hojjete dinqii inni isaan argisiises in irraanfatanii. Lakkoobsa 12 kaastanii attentionii guutuudhaan akkana dhaggeeffattaniin barbaada. Biyya Gibxii bakkee Ziyoonitti fuula abboota isaanii duratti Waaqayyoo hojii dinqisiisaa hojjete. Inni galaana gargar hiree gidduu isaan dabarsee, bishaanis akka tuullaatti akka dhaabatu godhe. Guyyaa duumessaan halkan guutuu immoo ibsaa abiddaatiin isaan geggeessee. Inni lafa onaa keessatti kattaa dhoosee bishaan baay'ee akka galaanaa kenneefi isaan obaasee, kattaa keessaas bishaan yaasee akka lagaatti isa keessa akka lola'u hin godhee jedheetu itti fufa. Lakkoobsa baay'ee waan ta'eef isa kana hundumaa hin dubbifannu. Mee akka dhaabannee jirrutti harka keenya gara Gooftaatti ol kaafanna, ija keenya walirra buufanne. Sagaleen kee haa faca'u jireenya koo keessatti, biqilee haa guddatu ijammaa godhatutti. Lafa gogaarra buhee akka hin dhibamne, simbirroonni seexanaa akka hin funaananne. Sagaleen kee haa faca'u jireenya koo keessatti, biqilee haa guddatu ijammaa godhatutti. Lafa gogaarra buhee akka hin dhibamne, simbirroonni seexanaa akka hin funaananne. Si'a sadeeffaa kadhannaadha, kanumaan finnaa. Sagaleen kee haa faca'u jireenya koo keessatti, biqilee haa guddatu ijammaa godhatutti. Lafa gogaarra buhee akka hin dhibamne, simbirroonni seexanaa akka hin funaananne. Nooraa Waaqayyo sinaa. Waa'ee geggeessaa Waaqayyooti kutaan kun kan inni dubbatu. Geggeessaa Waaqayyoo jala jiraachuu mata duree jedhuunan gabaabsee sagalee Waaqayyoo kana hiruu barbaada. Asaaf eenyudha, maaliif barreessee, maalitti attamitti barreessee, kana hundumaa keessa hin dhaqu. Garuu nama dinqisiisaa faarfannaa faarfachaa ture, gartuu faarfattootaa qindeessaa ture. Gartuu faarfattootaa duwwaa utuu hin ta'in meeshaa faarfannaa isa hamma yaa'e kana baay'ee isaa bara sana keessa nama qindeessaa turee fi nama meeshaa faarfannaa taphachaa ture. Keessumaa yeroo lolaatti, yeroo gammachuutti
fuula faarfattootaa dura bu'uudhaan faarfattoota qindeessuudhaan hojii Waaqayyoo hojjechaa nama ture. Aasaaf nama Daawit akka harka isaa mirgaatti nama Daawit ilaalu, nama Daawititti aanu karaa muuziqaadhaan jechuudha, karaa faarfannaadhaan jechuudha. Tajaajila faarfannaa mana qulqullummaa Solomoon ijaare keessatti seenaa guddaa nama qabu. Aasaaftuu barreeffama kana yookaan faarfannaa kana faarfate. Maaliif faarfate yookaan immoo kutaan 78 kun iddoo sababii inni faarfateef waa lama yoon isinii kaase. Sababiin tokkoffaanii Waaqayyo attamitti akka nama geggeessu akka beekanii fi inni lammaffaan immoo geggeessaa Waaqayyo jala namni jiraatu maal gochuun akka irra jiraatu, Israa'eloonni yookaan abboonni isaanii akkamitti geggeessaa Waaqayyo jalatti akka isaan dhuman, akka isaan du'an, akka isaan badan, warri immoo geggeessaa Waaqayyotti walii galan attamitti akka jiraatan barsiise. Kanaafitu sababoota kanaaf barreeffama kana barreesse. Yeroon sila dubbisu jecha tokko dhageessaniitti yoo ta'e maal jedhaa? Isaan akka abboota keenyaa hin ta'inii jedha. Eenyu? Warra nama barreeffama kana barreessuuf, warra namatti dubbadhu, warra nama walaloo kana walaleessuufi waan nama haasa'u kanarraa dhaga'anii akka abboota keenyaa akka isaan hin taane gara Waaqayyootti akka isaan deebi'an, geggeessaa Waaqayyoo jala akka isaan jiraatanii isa kana isaanitti beeksisuudhaafan barreessaa jedheetu isa kana dubbata. Kutichi garuu akka kutaatti 78 garaatti baastanii yoo ilaaltan 78 yoo ilaaltanii waan lamaan sadan tokko qaba. Inni tokkoffaanii akkatti Waaqayyo Israa'eliin geggeesse qaba. Guutummaatti akkasitti geggeessaa ture waan jedhu waan geggeessaa Waaqayyo wajjin wal qabatu guutummaatti isa kana qaba. Inni lammaffaan immoo akkatti sabi Waaqayyo geggeessu kun immoo harka Waaqayyo keessatti dhumaniis immoo kaasa. Gaaffiin tokko jireenya keessan keessatti ka'uu danda'a. Utuu Waaqayyo nama geggeessu namni harka Waaqayyo keessatti hin dhumaayii yookaan immoo hin du'aayii isa jedhu kana kaasuu dandeessu. Garuu kutaa kanarraati Waaqayyotu isaan geggeessu attamitti Israa'eloonni harka Waaqayyo keessatti akka isaan dhuman immoo kutaama kanarraati hin dubbata. Inni kan biraan immoo kutaa kanarraa wanti nu arginu warra Waaqayyo geggeessaa Waaqayyotti walii galan immoo Waaqayyo fuudhee iddoo garaasaati lafa yaade lafa akeeke sana lafa isaaniif kakate sana akka inni itti isaan geessisus immoo kutaa kanarraati hin dubbata. Kanaaf walumatti qabnee lakkoobsota hunduma isaanii ani kan hin jedhu geggeessaa Waaqayyo jala jiraachuu waan jedhuuni isiniif kaasuu barbaada. Geggeessaa Waaqayyo jala jiraachuu keenyaan dura geggeessaa Waaqayyo addunyaan kun geggeeffama baay'ee qabdi waan ta'eef caasaa garaagaraa keessa jiraanna waan ta'eef boorderii daangaa garaagaraa keessa jiraanna waan ta'eef hin geggeessina warra jedhan baay'ee jala jirra waan ta'eef geggeessitoota bebbeekamoodha warra jedhamanii maqaan kennamee fi akkuma addunyaatti iyyuu bebbeekaman baay'ee addunyaan kun faarsiti waan ta'eef faaruu geggeessitoota gurguddoodhaaf bebbeekamoo baay'eetu faarfatama waan ta'eef geggeessaa Waaqayyoof geggeessaa biyya lafaa yookaan geggeessitoota biyya lafaa keessaa maaltu gargar baasaa yookaan immoo maaltu adda godha isa jedhuni waan tokko isiniif kaasa. Geggeessaa Waaqayyoo geggeessa nu beeknu yookaan immoo geggeessa biyya lafaarraa geggeessa United Nations warra World Bank jedhan FHI jedhan maal jedhamu isaan maqaan isaanii jedhan kanarraa geggeessaa Waaqayyoo maaltu gargar godhaa isa jedhu kanani isinitti dubbachuu barbaada. Geggeessaa Waaqayyoo geggeessaa addunyaa kanarraa wanti adda godhu geggeessummaa Waaqayyoo yookaan immoo bulchiinsi Waaqayyoo tiki Waaqayyoo geggeessuun Waaqayyoo dinqiidhaan kan guuteedha. Dinqiidhaan kan guuteedha. Waaqayyoo yeroo geggeessu Waaqayyoo nama geggeessa. Akka gaa'elaatti, akka manaatti, akka maatiitti nama dhuunfaa tajaajiltoota hunduma keenya iyyuu Waaqayyo hin geggeessa. Geggeessaa Waaqayyo addunyaa kanarraa adda kan godhu geggeessaa Waaqayyo geggeessaa dinqiidhaan guuteedha. Addunyaan hundumtuu kan isaan irratti karoorsan waan argamu irratti, waan jiru irratti, fizikaal yookaan immoo maalinni pilaanii kan hojii yeroo baaftanii achumaan immoo pilaanii baajataa wajjin hin baaftu. Pilaaniin baajataa duukaa jiraachuutu irra jiraata. Yookaan propoozaaliin keessan fudhatama hin qabu.
kanan hojjedhaa sanan hojjedhaa kanan godhaa sanan godhaa achiin hin baasaa asiin hin baasaa erga jettanii booddee presenteeshinii keessan irratti gara pilaanii hojii sana waan ittiin hojjettan qabeenya yookaan immoo risoorsii hojii kana ittiin geggeessitan dhiyeessitu. Geggeessaa Waaqayyoo keessa inni kun hin jiru. Waaqayyo saba Israa'eliin fuudheen ka'a yeroo jedhe wanti jiru tokko iyyuu hin jiru. Nama gara miliyoona 2tti lakkaa'amu Waaqayyo waggaa 40 afan si geggeessa si fuudheen deema yeroo jedhe Waaqayyo homti tokko iyyuu hin jiru. Dhaabbata akkasirraatii liqee akkasii liqeeffadhee nama akkasii wajjin immoo haasa'ee waan kana immoo hojjedhee wanti Waaqayyo jedhe tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyo akkasumatti Museetti mul'ate akkas jedhe saba kana biyya Gibxiitii fuudhiitii karaa lafa onaarra geggeessi deemsisi jedhe Waaqayyo. Utuu na ta'een godhuan Museen maaliif akka inni godhe attamitti akka inni godhe garuu hin beeku. Utuu na ta'ee hin godhu hin danda'u maaliif kapaasitii kanaan qabu as dhaabatanii sobuurra dhugaa dubbachuu wayya waan ta'eef. Nama miliyoona 2 fuudhiitii karaa lafa onaarra geggeessi deemsisi fuudhi deemi lafa oomtuu hin jirretti lafa baajetii tokko iyyuu hin jirretti lafa maddi galiin tokko hin jirretti lafa namni qotatee hin facaafatee aramatee hin nyaannetti saba kana fuudhi deemi geggeessi jechuun baay'ee namatti ulfaata. Geggeessaa Waaqayyoodha geggeessaa dinqiidhaan guuteedha. Waaqayyo maalitti amana yoo jettanii Waaqayyo Waaqa dinqiitti amanudha. Waaqa dinqii godhuudhaas galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafa waan tokko hin jirreerra fuudhee deema Waaqayyo. Geggeessaa Waaqayyo geggeessaa dinqiidhaan guuteedha. Boleessi keenya jaarsi Waldaasil akka jedhe waggaarraa yaada keenya keessatti pilaaniin keenya maalinni dizaayinii manaa hojjechuudha. Yoo dandeenye yoo horii arganne dizaayinii hojjenna jennee yaanne karoorsine yoo maal ta'e yoo horii arganne isa jedhudha. Kan keenya akkasidha. Geggeessaa Waaqayyo keessa wanti akkasii hin jiru. Waaqayyo lafa duwwaadhaaf honaa irratti lafa oomtuun jirre irratti nama waameetu nama geggeessa Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo baay'ee lolli keenya isa kanadha Waaqayyo wajjin. Akka maatiitti illee lolli keenya isa kanadha. Akka nama dhuunfaatti illee lolli keenya isa kanadha. Yaa dargaggootaa na dhaggeeffadhaa. Akka kophaa keenyatti lolli nu Waaqayyo wajjin hin qabnu maalinni waan Waaqayyo akka nutti argisiisu barbaanna. Waaqayyo immoo akkasumatti geggeessuu barbaada. Maaliif yoo jettan geggeessaa Waaqayyo geggeessaa dinqiidhaan guuteedha. Isa kana sirriitti akkasiin na dhaggeeffattan kanan barbaadu tokkotu jira. Karaa cufamaarra si geggeesseetu dinqii hojjetee banee si dabarsa Waaqayyo. Lafa oomti tokko iyyuu irra hin jirre lafa onaa duwwaatti si geesseetu Waaqayyo waan hin jirre si nyaachisee dinqii hojjeta Waaqayyo. Karaa lolli irra baay'atu karaa namni darbuu hin dandeenye irra fuudhee deemeetu Waaqayyo lola sana hundumaa akka ati mo'attu godhee dinqii hojjetee si dabarsa Waaqayyo. Kun immoo dhugaadha. Kun kitaabarraa waan dubbifne duwwaa miti yookaan immoo namoonni seenaadhaan waan nutti himan duwwaa miti. Jireenya tokko keenyaa keessatti Waaqayyo dinqii hojjechaa guyyaarraa kanaan nu ga'e. Yoo beenne yoo beekuudhaa baanne yoo wallaalle yoo nutti dhaga'ame yoo nutti dhaga'amuudhaa baate iyyuu dinqii Waaqayyo hunduma keenya mana keenya keessa jira obboloota. Dinqii Waaqayyo jireenya keenya keessa jira. Yeroon dinqii Waaqayyo kana lallabu fagoo dhaabadhe akka nama kitaabarraa dubbisee tan lallaba utuu hin ta'in jireenyi koo manni koo dinqii Waaqayyo keessa jira. Harka rukutaa galata Waaqayyoof kennaa galanni isaaf haa ta'u. Dinqii Waaqayyo dinqiidhaan geggeessa. Geggeessummaa Waaqayyo geggeessummaa dinqiidhaan guuteedha. Kun gaaffii nutti ta'a. Kuni mataa nu naannessa. Kun yeroo baay'ee nu wajjiniin Waaqayyo wajjin wallaansoo akka qabnu nu godha. Geggeessummaa Waaqayyo geggeessummaa dinqiidhaan guuteedha. Dukkana keessa geggeesseetu Waaqayyo ifa isa dinqisiisaadhaan harka qabee immoo bobbaasa. Gara dukkana limitiitti geesseetu Waaqayyo utubaa duumessaadhaan immoo duukaa adeema Waaqayyo. Kara lafa aduun baay'een guburra geesseetu Waaqayyo gaaddisarra qabee immoo geggeessa Waaqayyo. Karaa galaana diimaarra fuudhee ka'eedha macaafni qulqulluun. Israa'eliin karaa galaana diimaarra fuudhee ka'e. Waaqayyo galaanni diimaan akka jiru wallaalee utuu hin ta'in achumarra baasuu barbaade Waaqayyo.
dhaqanii gaafa itti rakkatan galaana diimaatti gaafa rakkatan akkuma nu jennu mul'ifnee hin jennu malee waldaatti hin jennu malee siree keenya biratti qobaa keenyatti akkuma nu jennu maaliif asirra na fidde akkuma nu jennu qobaatti akkuma nu jennu Israa'eloonni akkas jedhani Waaqayyo nu balleessuu barbaade asirra nu fide Waaqayyo nu ajjeesuu barbaade asirra nu fide Waaqayyo akka nu awwaala dhabnu gochuudhaaf asirra nu fide jedhanii yeroo isaan gaafatan yeroo isaan boo'an yeroo isaan wawwaatan kun yaada Waaqayyoon turre ajjeesuu yaada Waaqayyoon turre lafa awwaalaa dhoowwachuu yaada Waaqayyoon turre yaadi Waaqayyoo dinqii godhee dinqii argisiisee isaan dabarsuu ture galanni Waaqayyoof haa ta'u dinqiin harka Waaqayyoo mana koorra jira namni jedhu utuun dadhabiin galata gooftaa keenyaaf haa kennu. Haleluuyaa. Utuun kanarran darbiin takka achi akka deebitan nan barbaada gara high schoolitti gara elementarytti gara baadiyyaatti gara iddoo keessaa dhuftanitti gara lafa onaatti kan biiftuu boolee immoo gara shaaraa jalqabaatti akkasin deebitaniin barbaada yookaan immoo maali pilaastikii jalqaba keessatti jalqabametti hundumti keenya iyyuu gara lafa jalqabneetti yeroo deebinu dinqiin Waaqayyoo akka iskiriinii kanaa mul'atee nutti argama dinqiin Waaqayyoo akka mana kanaa mul'atee nutti argama nu jalaan dhokatu waan Waaqayyoo hojjete dinqiin kun jira mana koorra hin haasofne carraan arganne hin dubbanne hin galateeffanne natu dhosse malee dinqii Waaqayyoo mana koo jira namni jedhu haa galateeffatu Waaqayyoon ammayyoo. Hallelujah. Hallelujah. Lafa waan jirretti geesseetu Waaqayyo waan jiru keessaa baasa Waaqayyo. Gaaf tokko Abrahaamiin Waaqayyoon Elshaadaayidha jedheen. Maaliif Elshaadaayidha jedhe beektu? Abrahaamtu Waaqayyoof yaadda'e. Si yaadda'e Waaqayyo isa jedhan. Hi yaadda'eef Waaqayyoof Abrahaam. Maal yaadda'eef beektu? Utuma deemuu umuriin koo 100 ga'eera jedheen. Kanaadha manaa koo immoo 90 dha jedhe. Waaqayyoof yaadda'u Waaqayyoof isa yaadda'an beektu? Waaqayyoof yaadda'u irraa kan ka'e iyyuu Abrahaam waan Waaqayyoon barbaanne dhaqee mucaa nama biraarraa godhatee fuula Waaqayyootti fidee galateeffannaa qopheesse Abrahaam. Waaqayyoon akkas jedhe Waaqayyo isuma kan harkarra kaa'e naaf eebbisi innati jette sun homaa rakkoon qabu ani qirrisitti hin jedhu isuma kana naaf eebbisi amma ni waggaan koo 100 haadhi manaan koo 90 ittiin rakkatiin ittiin dhiphatiin ittiin yaadda'in isa dhan jechuudha yaaddoon godhatiin anoo qirri hin jedhuuti mucaama kana naaf eebbisi jedhe Waaqayyo garuu akkas jedhe no isan jedhe gochuudhaaf 100 irratti mucaa namaa kennuudhaaf dubartii waggaa 90 mucaa kennuudhaaf annan danda'a maqaan koo Elshaadaayidha maqaan koo dinqisiisaadha maqaan koo dinqii hojjetaadha umuriin nan daangessu barri nan daangessu karaan nan daangessu haalli nan daangessu qilleensi nan daangessu tulluun nan daangessu galaanni nan daangessu ani Elshaadaayidha naaf hin yaadda'in isan jedhe nan raawwadhaa jedhe Waaqayyo. Harka keessan mirgaa gara gooftaatti ol kaasaa. Sagalee keessan dhageessisaati geggeessaa Waaqayyoo jedhame. Dinqiidhaan kan guutedha jedha. Geggeessaa Waaqayyoo jedha irra deebisaati. Dinqiidhaan kan guutedha jedha. Warri Waaqayyo dinqiidhaan isin geggeesse immoo galata kennaa gooftaa keenyaaf. Ni lammeeffaan geggeessaa Waaqayyo addunyaa kana hin jiru gaan addunyaa kanarra dinqii kan hojjetu hin jiru waan jiru irratti hojjeta hundumtu waan argate irratti hojjeta hundumtu waan mul'ate irratti hojjeta hundumtu Waaqayyo akkas miti dinqiidhaan geggeessa Waaqayyo ni lammeeffaan geggeessaa Waaqayyo kan warra kaan irraa adda kan godhu araaraan kan guutedha firoota koo geggeessaa Waaqayyo araaraan kan guutedha utuma Waaqayyo dinqii godhu namni harkaa kufa utuma Waaqayyo dinqii godhu namni dagataa ta'a utuma Waaqayyo dinqii godhu namni raace'a utuma Waaqayyo dinqii godhu namni gara biraatti deebi'a utuma Waaqayyo dinqii godhu namni waan biraa ta'ee argama Waaqayyo araara isaatiin geggeessa tu Waaqayyoon araaramne ta'e yuunivarsiitiin kun jiraachuu hin danda'u akki jallina ilmaan namaa akki jallina namaa wanti namni biyya lafaa irratti hojjetu wanti sammuun namaa yaadu
utuu geggeessaa waaqayyoo miti ta'e, utuu waaqayyo nama tokkotti dabarsee nu kenne, utuu waaqayyo addunyaa kana nama tokkotti kenne, silaa aduun achi hin jirtu, silaa ji'oonni achi hin jirani, silaa galaanonni iddoo isaanii hin jirani, silaa akka amma jiru kanatti jiraachuu hin dandeenyu. Sababiin isaa geggeessaa waaqayyoo haraaraa kan guutedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Inni kan biraan geggeessummaa waaqayyoo geggeessummaa qajeelummaati. Macaafni qulqulluun mootii qajeelinaa jedha. Geggeessummaa waaqayyoo geggeessummaa qajeelummaadhaan guutedha. Waaqayyo yeroo nama geggeessu qajeelinaan geggeessa. Geggeessaa waaqayyoo isa kanatu hadda godha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Garuu waanan dubbii kana itti walitti qabu gara gajjallaatti poointoota 2-3 tokko waanan kaasutu jira. Hutuma waaqayyoo dinqii godhu akka kutaa kanarraa arginetti sabni Israa'el harka waaqayyoo keessatti dhumaniidha. Akkuma sila isinitti dubbadhe namni miliyoonni 2 geggeessaa waaqayyoo jalatti ka'ee namni 2 lafa yaadame ga'e. Kun immoo nama yaaddeessa. Namni miliyoona 2 olitti lakkaa'amu ka'eetu kutaa kanatu akkasitti haasa'a. Lakkoobsa kana miliyoona 2 kan jennu namoota 600,000 gaafa sana lakkaa'aman dhiirota duwwaa waan ta'aniif ijoollee dubartoota yoo itti dabalame jechuudhaan gara miliyoona 2tti akka dhufu namoonni hin tilmaamu. Kanaaf akkas isiniin jechaa jira. Kana hundumaa keessaati warra karaa irratti dhalatanirraa kan hafe geggeessaa waaqayyo waggaa 40 Israa'eliif godhe keessatti namoota 2 duwwaatu lafa waaqayyo isaaniif yaade sana, lafa waaqayyo fuudhee isaaniif ka'e sana ga'e. Waaqayyotu dinqii gochuu dhiisee hi'i. Qajeelummaa waaqayyootu dibee hi'i. Gara waaqayyootiin, daangaa waaqayyootiin, safara waaqayyootiin, geggeessummaa waaqayyoo jalatti wanti Israa'elootatti bade tokko iyyuu hin jiru. Obboloota ko. Isaayyaas boqonnaa 5 maal jedha yaadattu? Yaa waayinii koo maaltu sitti bade jedha kutaa sanarraa. Ani dhagaa si keessaan funaanne, ani bishaan sitti hin naqne, xaa'oo sitti hin naqne, akkati haramaa si keessaa, qoraattii si keessaa hin gubne, eegduu sitti hin goone, kellaa sitti hin ijaarre, maaltu sitti bade yaa waayinii koo jedha Isaayyaas boqonnaan 5. Geggeessummaa waaqayyoo jalatti karaa waaqayyoo Israa'elootatti kan bade hin jiru. Geggeessummaa waaqayyoo jalatti karaa waaqayyoodhaa wanti isaanitti bade hin jiru. Maaliif dhuman? Utuu waaqayyo dinqiidhaan isaan geggeessu, utuu waaqayyo galaana kutu, utuu waaqayyo mannaa harcaasu, utuu waaqayyo waaqa banamaa kana keessaa nyaata gadi naqu, utuu waaqayyo dhagaa keessaa bishaan yaasu, namni harka waaqayyo keessatti maaliif dhume? Waan sadan tokkoon isinitti hima. Akka manaatti, akka maatiitti akka isin isa kana duukaa buutan waan an barbaaduuf. Inni tokkoffaanii waaqayyo wajjin walii galuu didan. Yeroo hundumaa jireenyi isaanii faallaa waaqayyooti. Yoo waaqayyo asirra deemaa jedhe isaan immoo asirra deemuu barbaadu. Yoo waaqayyo taa'aa jedhe isaan hin deemu, yoo waaqayyo deemaa jedhe immoo hin taa'u. Yeroo hundumaa waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabu. Tole jedhanii dabarsanii jireenya isaanii waaqayyotti hin kennan. Tole jedhanii yaada waaqayyoo dhaga'anii waan waaqayyo isaanitti dubbate sana hin godhan. Akka waaqayyo itti isaan geggeessuu barbaadetti waliin galan yeroo hundumaa falmiidhaan fincilaa waaqayyo wajjin hin deemu. Sababii kanaatiif macaafni qulqulluu waa'ee isaaniitiif yeroo tokko tokko jabeessee dubbata. Sabni kun jedhe waaqayyo Isaayyaasitti yeroo dubbate, Ermiyaasittis akkasuma jedhe sabni kun addaggeedha. Maal jechaadha? Akkas jechuun addaggee jechuun nama nageenye jechuudha. Nama mata jabeessa jechuudha. Nama boqu jabeessa jechuudha. Nama tole hin jenne jechuudha. Namni akkasii geggeessa harka waaqayyo keessatti hin bullaa. Macaafni qulqulluun akkas jedha, warri waaqayyo wallaansoo qaban hin bullaa'u jedha. Israa'eloota caccabsee kan fixe geggeessa harka waaqayyo jalatti waaqayyo wajjin waliin galan.
tarii waaqayyo wajjin walii galuu dadhabuun immoo gatii nama baasisa firoota ko. Kaayi yeroo waaqayyo siin jedhu kayaadho. Taayi yeroo waaqayyo siin jedhu immoo taayi. Dubbadhu yeroo waaqayyo siin jedhu dubbadhu. Dhiisi yeroo waaqayyo siin jedhu immoo dhiisi. Namoonni tokko tokko waaqayyo biyya kana keessa akka isaan jiraatan barbaada. Humnaa giddiidhaan wallaansoo qabanii lafarras haa ta'u qilleensarras biyya kana hambada jedhanii dhama'u. Hin caccabda ishee harka waaqayyo keessatti bullooftaa dhiisi. Lafa waaqayyo sii kenne taa'i akkatti waaqayyo si geggeessuu barbaadetti geggeeffame. Waaqayyo wajjiniin walii gali. Yaada waaqayyotti walii gali. Macaafni qulqulluun keenya namicha tokko milikiita wallaansoo godhee macaafni kan nuu kaasu Yoonaasidha. Waaqayyo gara Naanawwee deeme yennaan inni immoo gara Tarsheesh deemedha macaafni qulqulluun. Kisaaraa jireenya isaa irra ture hunduma isaa beektu waan ta'eef isa kana keessa deemeen dubbadhu. Gara waaqayyo siin jedhe deemi. Abrahaam abbaa amantii jedhamee kan inni waamameef keessaa tokko maali yoo jettan waaqayyoon dhaga'uudha. Waaqayyo akka jedhe boqonnaa 12 keessatti yaa Abrahaam maatii kee sanyii kee abbaa kee hundumaa dhiisii ba'i jennaan Abrahaam waaqayyoon dhaga'ee ba'ee jedha. Eenyu waaqayyoon dhaga'ee mana kiraayii jijjiirrata? Biyyaa ba'uu miti, maatii abbaa ofii dhiisuu mitiiti. Namni mana kiraayii jijjiirrata laata? Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu isaaniirraa kan ka'e Israa'eloonni harka waaqayyoo keessatti bullaa'an. Warri waaqayyo wallaansoo qabu yeroo hundumaa isaan jireenya isaanii keessatti yeroo hundumaa wallaansoo qabaa deemu. Inni kun immoo akka isaan karaa lafa onaa irratti dhuman isaan godhe. Ni lammaffaan maaliif Israa'eloonni lafa onaa keessatti dhuman? Waaqayyoon amanachuu dadhabuu isaaniiti. Kana hundumaa arganii ammayyuu waaqayyoon hin amanan. Wanti Israa'el akka amanuuf waaqayyo hin godhin hin jiru. Waan waaqayyo dirree warra Gibxii keessatti harka warra Gibxii keessaa isaan baasuudhaaf waan waaqayyo godhe hunduma isaa dhaabatanii arganiiru. Fiilmiidhaan utuun ta'in qaamumaan achi jiraatanii argan. Akkatti waaqayyo diinota isaanii caccabse harka isaanii keessaa isaan baase. Gaafa galaana diimaa namatti hime miti achuma jiru gaafa waaqayyo galaana diimaa akka tuullaa bishaanitti tuullaa akka girgiddaatti yeroo waaqayyo dhaabee isaan dabarse achuma jiru arganiiru. Gaafa waaqayyo lafa onaa keessatti biddeen nyaachisee waaqarraa mannaa harcaasee isaan nyaachisee arganiiru nyaataniiru garuu namanan. Hin amanatan waaqayyoon. Waaqayyoon hin amanatan. Waaqayyoon amanachuun dadhabuun isaanii lafa onaa keessatti duwwaa miti. Gaafa biyyatti galan biyya jedhametti galan iyyuu achitti wal horanii gaafa guddatan akkas jedhani. Hamma nuti saba baay'ee taaneerra, hamma guddanneerra, farda baay'ee horanneerra, farda keenyaan baanee lolanna jedhanii. Fira keenya na dhaggeeffadha. Iskeel boqonnaa 37 akkas jedha firoota ko. Dachaa lafeen guute tokkotti nageesse lafeen kun Israa'elidha naan jedhee jedha kutaan sun. Lafeen kun lafeen turre macca ture firoota ko. Macca sodaachisaa, macca moorri hin dandeenye yookaan immoo xibaartuun hin dandeenye, macca warri Bala'aam abaarsi Bala'aam isaan hin dandeenye, macca guddaa ture. Macca guddaa kana maaltu lafee lafa onaa godhe? Waaqayyoon amanachuu dadhabuu isaaniiti. Farda keenyaan lolla jedhu yeroo hundumaa. Humna keenyaan baana jedhu yeroo hundumaa. Yeroo baay'ee rakkatan gara waaqayyotti boo'u xinnoo yeroo baay'annatan immoo nu malee namni hin jiru jechuu jalqabu. Eenyummaa isaaniitti hirkachuu jalqabu. Nuti zarii warra Abrahaam irraa dhufe abbaan keenya Abrahaam jechuu jalqabu. Waaqayyotti namanatan jabina irree isaaniitti eenyummaa isaaniitti amanatu hin bullaa'an bakka hin caccabanii dhumanii harka waaqayyoo keessatti. Geggeessa harka waaqayyoo jala yeroo jirru firoota ko waaqayyo guutummaa guutuutti akkasa amanan nu barbaada. Waatti akka hirkan nu barbaadu waaqayyo. Waa qabannee waaqayyo wajjin akka deemnu hin barbaadu waaqayyo. Waa harkifannee waaqayyo wajjin akka deemnu hin barbaadu waaqayyo. Qobaasaa nu geggeessuu barbaada waaqayyo. Waa ofirratti ilaallachaa akka nu deemnu, fuulduratti waa ilaallachaa akka nu deemnu, of dura waa qabannee akka nu deemnu hin barbaadu waaqayyo. Ofii isaatti amanee nu geggeessuu barbaada.
Waaqayyoon amanuu dadhabuun, Waaqayyoon amanachuu dadhabuun immoo saba Israa'eliin hin bulleesse. Waaqayyoon amanuu jechuun irratti of gatuudha firoota koo, itti dhiisuudha. Jireenya ofii guutummaa guutuutti harka Waaqayyootti kennatanii deemuudha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Saduraati moo Phexros boqonnaan 5 akkas jedha, lakkoofsa 6 kaastanii yoo dubbistan, kan isinii yaadda'u waan jiruuf, kan isinii yaadu waan jiruuf, yaadda'uutu hin ta'in, inni isiniif yaadu waan jiruuf yaaddoo keessan hundumaa itti kennaa dhiisaa'edha. Akka Waaqayyo nu geggeessaa jiru beeknee jireenya keenya Waaqayyotti akka kenninu Waaqayyoon barbaada. Ittiin rakkatina Waaqayyo nama baata. Jireenya keessanitti hin dhamayina Waaqayyo nama baata. Hin hojjetina hin jenne, hin dhamayina yookaan immoo fiffiigina hin jenne, hojiin hojjetina hin jedhe miti. Hojii hojjettaniyyuu jireenya keessan hojii keessanitti hin hirkisina. Jireenya keessan mindaa keessanitti hin hirkisina. Waaqayyo irratti uffee jedhaa jiraadhaa firoota koo. Waaqayyo nama baata. Waaqayyo nama danda'a. Waaqayyo nama baata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hir'ii wixxisiinaa oliif gad hin jedhiinaan liqinfamtu. Waaqayyo irratti of kenna, Waaqayyo irratti boqodhaa, Waaqayyo irratti darbadhaa, jireenya keessan gataa dhiisaa firoota koo. Harki Waaqayyo nama danda'a. Daakaa daakuudhaaf baay'ee yaalaa ture. Inuman dadhabee dhiise. Akka ni baruuf namni baay'een natti darbee na shaakalchiisee dadhabe. Jennaani guyyaa tokko namni tokko na lole. Asiin daakii akkasitti gootee akkas gootee akkas gootee akkas gootee akkas naan jedhu waan isaan jedhan kana godhee hoomaa inuma na liqimsa. Jennaan sodaadhee dhiisee naani namichi akkuma ni bakka haareedhuma jajjabaadhuuf natti fakkaata. Hiriyyaan kee pileenii qilleensa kanarra oofaa bishaan gaandaa keessa teessu tokko sodaatteetu ati akkas hollattaa naan jedhe. Jennaanan haareedhuman gubbaadhuma dhaabadheen darbadheetti of gate. Naa gamattan ce'e nan liqimsine. Achi ammas girgiddaa qabadhee tanu taaleerra bu'e. Asis na ceesise. Ofumaa na rakkisaa turan malee kaalkuleeshiniin bishaan daakuudhaa waanuma tokko duwwaadha. Innis maal inni callumattee irratti of gatta. Kanaaf kan inni fayyaa ajjeesee du'aa baatuuf amma takka jettutti si liqimsee gaafa ati duutee obbaafattee ciistummoo si baata. Indiyaa oshiniini kan inni nama ajjeesuuf, kan inni nama liqimsuufi nama baachuu dadhabee miti. Doonii konkolaataa baay'ee qabu, kontineera baay'ee qabu iyyuu hin baata. Kan inni nama liqimsuufi namatu wixxisa. Achi bu'ee as bu'a. Hin fiiga, kana qabachuu barbaada, sana qabachuu barbaada. Kanaaf liqimfama. Gaafa inni du'ee lubbuun keessaa ba'ee gaafa inni of kennu garuu baatee adeema. Israa'eliin Waaqayyo akkas jedhe, sin danda'a narratti of dhiisi, sin baadhaa jedhe. Israa'eliin immoo tole hin jedhu. Mucaa dharra teessee boossuu jechuudha. Sin danda'a jedhe Waaqayyo, na amanadhu, sin baadhaa jedhe Waaqayyo. Hiwitti siin oliif gadi hin godhatiin, hin liqinfamtaati. Narratti dhiisi, warra narratti of dhiisan baadheera irras sin baadhaa jedha Waaqayyo. Akkas isinii jechuun barbaada firoota koo. Waaqayyo irratti of dhiisaa, Waaqayyo nama baata. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Haleluuyaa. Inni sadeffaanii sabni Israa'el maaliif karaa lafa onaa irratti tu Waaqayyo isaan geggeessuudhuma yoo jettanii hin sodaatu. Hin sodaatu, hin na'u, hin birratu. Akka nama Waaqayyo isaanii wajjin jirutti utuu hin ta'in adeemsi isaanii akka nama kophaa isaanii adeemuutti of ilaalu. Wanti tokko yeroo ka'u hamma kana dhumneerra jedhu. Waanuma xinnoo tokko yeroo argani kana booddee jiraachuu hin dandeenyu jedhu. Keessumaa lakkoobsa boqonnaa seera lakkoobsaa boqonnaa 14 yoo dubbistani utuu Waaqayyo isaanii wajjin jiru warra Kana'aan sodaatanii ofirra gatta'anii hin boo'anii Waaqayyo irratti ka'anii. Gaafa sana dheekkamsi Waaqayyo abidda isaanitti buuse, Waaqayyo isaan fixe, namoota baay'ee dhume gaafa sana. Maaliif dhuman yoo jettanii utuu si wajjin jiru attamitti sodaattaa jedhe Waaqayyo. Sodaachuu jechuun eenyummaa Waaqayyo xinneessuu jechuudha. Namni geggeessaa harka Waaqayyo jala jiru akka sodaatu Waaqayyoon barbaadu. Maaliif jennaan sodaachisaa hundumaa caalu Waaqayyotu isaa wajjin jira waan ta'eef. Isa hundumaa sodaachisee bulu Waaqayyotu isaa wajjin jira waan ta'eef.
akka nama abbaan qabne, akka nama firan qabne, akka nama ollaan qabne, akka nama waan qabne akka isaan birratan sabi Waaqayyoon barbaadu sabisaa. Waaqayyo akka jedha macaafa qulqulluu kana keessa gara 365 jedhu namoonni 65 jedhan lakkaa'een argine. Waaqayyo irra deddeebi'ee sodaatiin jedha. Hin sodaatiinidha Waaqayyo. Garuu kan nama dhibutu dachaa sodaadhaan guute keessa nama geggeesseetu hin sodaatinidha Waaqayyo. Dirree sodaa nama sodaachisu wallaansoo baay'ee keessa nama geessee bubbee baay'ee keessa qilleensa baay'ee keessa nama geesseetu hin sodaatin jedha Waaqayyo. Abrahaamiin uumama boqonnaa 15 irratti hamma isaan haadha manaasaa jalaa fudhatanitti isa doorsisan Waaqayyo garuu dhufee akka jedhe sodaatin jedhe Waaqayyo. Haadha manaa namarraa fudhachuu kan caale hin jiru. Kana hundumaa amma isaan godhan kana hundumaa Waaqayyo akka jedhe sodaatin jedhe Waaqayyo. Ani gaachana kee waan ta'eef ani si wajjiniin waan an jiruuf ani si geggeessaa waan an jiruuf sodaatin jedha Waaqayyo. Sabni sun garuu hin sodaatu turan. Birrataa jiraatu. Waaqayyo akkas hin barbaadu. Namni Festaaliidhuma wayii ganama ka'ee balbala isaa irratti argeennaani bakka waan baay'ee aasaa natti toshanii natti xibaaranii kun asirraan baasanii mataa sangaan balbala irratti argee maaliin ta'ee jechuu jalqaba namni. Abjuudhuma akka qijetii wayii tokko galgala argee buleennaan namni ganama ka'ee waan meeqa aasaa anaan natti hin fakkaatu barana waan an ba'u barana ga'eema dhufe natti fakkaata jechuu jalqaba namni. Geggeessa harka Waaqayyoo jala namni jiru sodaadhaan akka guutamu Waaqayyoon barbaadu. Kanaaf Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhe hin sodaatin Abrahaam ani gaachana keeti jedhe Waaqayyo. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Inni dhumaaf inni yaada kanatti walitti qabu. Geggeessa harka Waaqayyoo jala utuu jiranii Israa'eloonni maaliif dhuman yoo jettanii galata hin qabneedha. Isa kana dubbadheetan ittiin xumura. Galata hin qaban. Waan Waaqayyo isaaniif godhetti kirediitiin kennan. Harka Waaqayyo irra takkaadhuma seenaa biyya lafaa kana keessa jiru keessatti namni bantii Waaqaa kun banamee midhaan nyaate isaani. Garuu galata hin qaban. Seenaadhuma biyyi lafaa erga uumamtee kaastee amma irraatti galaanni diimaan kan duraa hirame isaani. Garuu dhimma isaan qaban. Waan Waaqayyo godhetti gatiin kennani, krediitiin kennani, iddootiin kennani, waan Waaqayyo hojjetu, dinqii Waaqayyo hojjetu irraa dhimma hin qabani. Nyaatanii dhuganinnaan macaafni qulqulluun akka jedha. Nyaatanii dhuganinnaan ka'anii sirbanii. Amma lafa onaa keessatti namni ka'ee sirbaa. Dhibeeyyuu irraan godhanne. Homaayyuutti hin fakkaanne. Waan Waaqayyo hojjetetti galata hin qaban. Galata maleeyyiidha. Galata warra hin qabne galata dhabeeyyii warra jedhaman jechuudha. Galata hin qabne warra jedhamani jireenyi isaanii firoo ta'u. Sorry to say that. Galata hin qaban. Waan Waaqayyo godhe respond hin godhan. Warra akkasii immoo Waaqayyo geggeessuu hin barbaadu. Waan godhe hundumaatti Waaqayyo galata namarraa barbaada firoo ta'u. Macaafa qulqulluutu akkas jedha. Akka jedhu Tesalonqee Phaawulos yeroo dubbate torbee darbee yaada kana dubbadheera. Akkas jedha macaafni qulqulluun keenya. Karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa jedhee deebi'eetu maal jedha beektu? Waaqayyo kana gochuu keessan hin barbaada'edha. Waaqayyo kana gochuu keessan hin fedha'edha. Isa kam akkasin galateeffattan Waaqayyo hin fedha'edha. Waan godhe hundumaa irratti Waaqayyoof krediitii kennuun, Waaqayyoof galata kennuun, Waaqayyoof ulfina kennuun Waaqayyumatu barbaada. Israa'eloonni geggeessa harka Waaqayyoo jalatti dinqii kana hundumaa arganii garuu galata dhabeeyyiidha. Waaqayyoon fincilaa deemu. Yeroo hundumaa harka isaanii keessa galata miti dhagaatu jira. Musee galateeffatanii hin beekan teenkii ittiin hin jedhan Museedhaan dhagaa baatanii adeemu. Wanti tokko yoo ta'e dhagaa fudhatu Musee ajjeesuudhaaf. Musee duwwaa miti Waaqayyo irratti hamma waggaa 40 deeman keessatti hamma isaan galateeffatanii dachaa 99 amma isaan gunguman amma isaan Waaqayyo irratti ka'antu caala. Waaqayyo saba sanaan akkas jedhe midhaan nyaattee ergan galateeffanne bishaan dhuddee ergan galateeffanne
Halkan utubaa biddaan si geggeessee ergan galateeffanne, guyyaa utubaa duumessaan si geggeessee ergan galateeffanne, waan hin jirre jiraachisee ergan galateeffanne, diinota kee si duraa oofee ergan galateeffanne, warra sirratti ka'an akka hin jirre godhee ergan galateeffanne, hin galtu jedhe Waaqayyo. Ammam galata dadhabnee irra beektu ni amma sila bakka ol kaa galateeffadhaan ol kaanee dhuma galateeffannee torbee dhufu yeroo itti deebi'an namni keessaa irrisaa deema. Maalii kana malee asaan hin jiru jechuu jalqaba namni. Maalii fira keenyaa maalii amma anna yaadde yeroo sila jaarsi waldaa torban dhufu siin galateeffannaa, torban lamaan dhufu siin, torban sadan dhufu sedhe maalii waan biraatti darbaa kaayyeedha nam jechuu jalqaba namni. Dafnee nuffina baay'isa wayii jireenyuma keenya keessatti kadhata keenya dheeraadha malee galati keenya gabaabaadha. Mata duree kadhannaa dhiyeeffadhaa jetti waldaan utuu jettan jedhameeti xalayaa dabtariin tokko isin hin ga'u, nootiin tokko nun ga'u firoo tokko. Galateeffadhaa yoo jenne garuu daqiiqaa 2 caalaa nun fudhatu, daqiiqaa 3 caalaa nun fudhatu. Nutti xinnaata arraba keenya irratti. Sabni sun kana hundumaa arganii galata dhabeeyyii turan. Waaqayyoon hin galateeffatan. Argamuu Waaqayyoo kana hundumaa, gochaa Waaqayyoo kana hundumaa akka waa'ee hin baafnetti lakkaa'an. Kutaa kanarraati akkas jedha, hin irraanfatan jedha. Attamitti irraanfatama? Galaanni diimaa cituun attamitti irraanfattu? Amma dhugaa Waaqayyoon isinitti himame, daraa Waaqayyoo dhugaan isiniin jedhaan. Galaanni diimaa cituun attamitti irraanfatama? Harki Waaqayyoo dhagaa keessaa bishaan yaasuun akkamitti irraanfatama? Dukkana keessatti Waaqayyo nama geggeessuun attamitti irraanfatama? Lafa onaa sana keessa nama deebisuun Waaqayyo attamitti irraanfatama? Bulanii kaanii Waaqayyoon arguun attamitti irraanfatama? Macaafni qulqulluun akka jedha hin irraanfatani. Waan Waaqayyo godhe kana hundumaa mataa isaanii keessaa gatanii hin irraanfatani. Akka waan Waaqayyo waan gooneetti taa'anii jedha. Nama sin galateeffatanii Waaqa sin galateeffatan, Waaqayyoon sin galateeffatan. Yaada tokkoon isin yaadachiisanii walitti qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe firoo ta'u. Akka jedhe nama 10 fayyisee kana beektu seenaa isaa. Kun dhaqaatii lubootatti of argisiisaa innaan deeman. Karaa deemaa utuu jiranii karaa marratti fayyanii jedha macaafni qulqulluun. Jennaani warra sagalii keessaa namichi Samaariyaa tokko gara Yesuusitti deebi'ee akkas jedhe, yaa Yesuus nan fayyee jedheetu of agarsiisee jilbeeffatee fuula Waaqayyootti, fuula Yesuus Kiristoos duratti gugguufee Yesuusiif galata dhiyeesse, Waaqayyoof oqubaa dhiyeesse jedha macaafni qulqulluun. Jennaan Yesuus jecha tokko jedhe, ani kana yaadu jecha Yesuus kanarraa silumayyuu Yesuus eegaa ture jechuudha jedhee yaadaan. Yesuus akkas jedhe, kan fayyoo 10 sagaleessa dhaqeree jedhee jedha. Akkas jechuun maal jechuudha? Eegaa ture jechuudha. Lamxiini milikiita mallattoo abaarsaati Israa'el keessatti. Lamxiini mallattoo cubbuuti Israa'el keessatti. Lamxiini nama keessaa nama baasa. Lamxiin fira gidduu nama hin kaa'u. Lamxiin kophaatti nama baasa. Kana hundumarraa qullaa'anii achumarraan gabaa keessa badanii. Achumarraan nigdii isaanii keessa badan. Asin deebine gara isaan gargaareetti. Gara Waaqayyootti, gara Yesuus Kiristoos isa harka isaan irra kaa'eetti hin deebine. Isa isaan qulleesseetti hin deebine. Akkas jedhe Yesuus 10 fayyee sagaleessa dhaqan jedheedha. Geggeessa harka Waaqayyoo jalatti galata dhabeessa ta'uun nama ajjeesa firoota ko. Geggeessa harka Waaqayyoo jalatti galati namatti irrachuun, arrabi namaa, jireenyi namaa galateeffachuu dadhabuuni harka Waaqayyoo keessatti nama caccabsa firoota ko. Waaqayyo Waaqa galateeffamuu barbaadudha. Waaqayyo Waaqa galata barbaadudha. Waaqayyo Waaqa leellifamuu barbaadudha. Waaqayyo Waaqa faarfatamuu barbaadudha. Waaqayyo Waaqa hulfeeffamuu barbaadudha. Kabajamuu barbaadudha Waaqayyo. Wanti Waaqayyo hojjete xinnoon hin jiru firoota koo jireenya keenya keessa. Israa'el afaan isaatiin Waaqayyoon galateeffachuu dadhabe. Jiruu isaatiin Waaqayyoon galateeffachuu, galata Waaqayyoo deebisuu dadhabe. Harka Waaqayyoo keessatti harca'e. Waaqayyoo hunduma keenya haa gargaaru. Kanaafuu maal goonu ree? Geggeessa harka Waaqayyoo jala jirtaayidha walitti deebisaati. Kanaafiyyuu akkas godhiinaa jedhiin. Isinitti ani maatii. Waaqayyo wajji walii galeedha.
waliin gadhiisinaa kaa'ee maali walitti galagalaa maali natti maa irtuu natti fakkaatan fuuluma keessa na ilaaltuuti walitti galagalaati geggeessaa harka Waaqayyoo jala waan jirtuuf jedhaa Waaqayyo wajjin walii gali Waaqayyoon immoo amanadhu hin sodaatiin waan Waaqayyo sii godhe hundumaa keessatti Waaqayyoof galata galchi jedhaanii lallaba koo walitti qabna waliin gadhiisinaa ammas geggeessaa harka Waaqayyoo keessa waan jirtuuf jedhaanii guyyaa irraa kaasii jedhaa Waaqayyo wajjin walii galii jedhaanii Waaqayyoon amanadhuu jedhaanii sodaa ofirraa fageessi jedhaanii galateeffannaadhaan deddeebii jedhaanii harka reebaa gooftaadhaaf galata kennaa. Si'a tokko iddoo jirtanii ol ka'aa dhaabbadhaa. Jireenya keessan keessaa akka inni badu akka hin barbaadu. Utuu Waaqayyo dinqii godhu nama baay'eetu miliyoona 2 keessaa namni 2 erga galee namni 2 erga yaada Waaqayyo iddoo Waaqayyo jedhe ga'ee akkam akka taanu hin beennu. Kanaaf ani irra deddeebisee isinitti dubbachuutti jira. Akkasin kana irraanfattan hin barbaadu. Nama sin bira jiru kadhata keessan galiina. Nama si bira jiru ammas harka isaa qabaa harka ishee qabaati itti naaf himaa. Waaqayyo waan si geggeessaa jiruuf jedhaanii. Geggeessaa harka Waaqayyo jala waan jirtuuf jedhaanii. Waaqayyo wajjin walii galiidha. Waaqayyoon amanadhu jedhaanii. Sodaa malee jiraadhu jedhaanii. Galateeffannaadhaan deddeebii jedhaanii. Isinirra rakkisaa ammas harkan gadhiisinaati itti naaf himaa. Waaqayyo si geggeessaa waan jiruuf jedhaa. Waaqayyo wajjin walii galiidha. Waaqayyoon amanadhu jedhaanii. Sodaa malee deddeebii jedhaa. Galateeffannaadhaan jiraadhu jedhaa.